Akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana. Kanaan dura akkuma kaasuu yaaletti wantoonni haadha yeroo ulfaa haadha sana miidhan daa'ima akka miidhan beekamaadha. Mee har'a immoo mata dureen qabadhee dhiyaadhee dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa ilaalchisee kan haadholiin beekuu qaban kan jedhudha. Sababni isaas dhiibbaa dhiigaa godhachuun haadholii yeroo ulfaa daa'ima garaa jirus miidha waan ta'eef har'a haadha sana irrattis haa ta'u daa'ima irratti wanti kun maal fidaa? Risk factorii wanta kanaa maal eenyu faati kanaaf saaxilamoodha akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhume akka armaan gadiitti hordofaa. Haadholii garaatti baatan keessaa kan persentaa 5 hanga 10 ta'an kan duraan nagaa turan rakkoo tokko kan hin qabne kan dhiibbaa dhiigaa hin qabne yeroo gadameessa isaanii keessatti daa'imni uumamu yookaan yeroo ulfaa'an dhiibbaa dhiigaa ni godhatu jedhamee tilmaamama. Haadholii ulfa persentaa 5 hanga 10 kan ta'an dhibba keessaa nama 5 hanga 10 jechuudha. Kan duraan dhiibbaa dhiigaa tokko hin qabne yeroo ulfaa sababa ulfa wajjin wal qabateen ni dhufa jedhamee tilmaamama. Kun egaa afaan Ingiliffaan preeclampsia jedhama. Dhiibbaan dhiigaa kunis kan ulfa waliin wal qabatee fi yeroo hedduu ulfa 7-20 booda mul'ata. Preeclampsia jedhamu kun inni dhiibbaan dhiigaa ulfa wajjin wal qabatee kun yeroo hedduu 7-20 jalqabaan mul'atu. Ulfi uumamee garaatti jechuudha. Kan inni mul'atu yoomna erga daa'imni gadameessa keessatti uumamee 7-20 booddee jechuudha. Naannoo ji'a 5 baatii 5 booddee. Hordoffii fi yaala ga'aa hin argatu taanaan haati sun hordoffii ga'aa hin gootu taanaan yaala ga'aa ta'e hin argatu taanaan haadhaa fi daa'ima gadameessa keessa jiranitti rakkoo salphaan gara rakkoo cimaa fiduu danda'a jechuudha wanti kun. Darbees hanga deessutti osoo hin jiraatiin erga deessee boodallee dhufuu danda'a wanti kun. Postpartum preeclampsia jedhamanni kun. Erga da'anii booda guyyaa muraasa keessatti dhiibbaa dhiigaa godhachuu jechuudha. Haa ta'u malee kun yeroo hedduu yeroo mul'atu baay'inaanii darbee garuu uumamuu danda'a. Mallattoon dhibee kanaa maalidha jennee ilaalle maal fa'i akkamiin adda baasuu dandeenya mallattoon isaa maalidha yoo jenne yeroo hedduu kanneen sababa ulfaadhaan dhiibbaa dhiigaa godhatan yookaan hypertensionii godhatan preeclampsia jedhamu sana dhiibbaan dhiigaa yeroo kana mul'atu hypertension jedhama osoo hin ta'in preeclampsia jedhama. Kanneen kana qaban yeroo hedduu mallattoon qabani. Mallattoon agarsiisani. Kanaafidha yeroo ulfaa osoo mallattoon jiraates jiraachuu baates dhiibbaa dhiigaa isaanii lakkaa'amuu kan qabu. Kanaafuu mallattoon jiraachuu baatuyyuu yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaa ofii ilaalamuun yookaan safarsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaas hedduun isaa osoo nutti hin beekamin jiraachuu danda'a waan ta'eef. Dhiibbaan dhiigaa yookaan ol ka'eera kan jedhamu preeclampsia jedhama kan jedhamu yeroo ulfaa dhiibbaan dhiigaa haadha yeroo lakkaa'amu 440 irra 90 mm mercury garaagarummaa sa'a 4dhaan si'a 2 yoo akkas agarsiisedha. 440 irra 90 fi isaa ol garaagarummaa sa'a 2dhaan sa'a 4dhaan si'a 2 lakkaa'amtee jechuudha. Mallattoolee dabaluu dhiibbaa dhiigaa keessaa kanneen gurguddoon akkuma sila jenne yeroo hedduu mallattoon qabu jenneerra. Haa ta'u malee mallattoonni dhufe kanneen gurguddoon mataa dhukkubbii yeroo waa ilaalan qulqullinaan waa arguu dhabu blurring of vision jedhamu headache blurring of vision garaa oliitti dhukkubbiin dhagaamuu epigastric pain kan jedhamu kana garaa kana gara naannoo coggaarraa keenya naannoo garaacha keenya irratti dhukkubbiin dhagaamuu haqqee qabaachuu yookaan haqqisuu hafuura kutuu hafuura fudhachuu baasuu rakkachuu ulfaatinni qaamaa humnaa ol dabaluu kanneen akkasii kun egaa mallattoo dhibee kanaadha jechuudha. Haa ta'u malee akkuma silan sin jedhe hedduun haadholii dhiibbaa dhiigaa qabanii sababa ulfaadhaan kan dhufe hedduun isaanii mallattoo qabaachuu baatu waan ta'eef hordoffii ulfaa gochuun baay'ee barbaachisaadha yeroodhaan dhiibbaa dhiigaa lakkaa'amu jechuudha. Yoo immoo cimaa ta'e mallattooleen kun kan dhufu yoo dhiibbaan dhiigaa sun baay'ee cimaa ta'edha. Mataa dhukkubbii yeroo waa ilaalan qulqullinaan arguu dhabuu kan blurring of vision garaa dhukkubbii kan kana fakkaatu jiraachuu danda'a jechuudha. Qorannoo irratti immoo yookaan qorannoo laaboraatoorii taasisan maaltu argama? Tokko fincaan isaanii irratti pirootiiniitu argama. Pirootiinii yeroo hedduu fincaan keessa hin jiru fincaan nama nagaarra. Haa ta'u malee kanneen dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa godhatanirra pirootiiniin ni mul'ata. Akkasumas immoo tariitii preeclampsiaan sun dhiibbaa dhiigaa sun baay'ee cimee yeroo ta'e baay'ee ol ka'aa yoo ta'e tiruu isaanii irratti illee mallattoo agarsiisuu danda'a. Akkasumas dhiiga irratti pilaatileetiin isaanii tarii gad bu'uu danda'a jechuudha. Maaltu kana fida jennee yoo ilaalle maaliif
dubartoonni yeroo kan nagaa turanii yeroo daa'imni gadameessa keessatti uumamaaf kun dhufa yoo jennee ilaalle ka'umsi wanta kanaa guutummaa dhibbaa dhibbatti beekamuu baatuyyuu wanti kuni uumama pilaasentaa wajjin kan wal qabatudha jedhamee yaadama. Fi akkasumas immoo pilaasentaan yookaan of kaltiin yeroo uumamu rakkoo mataasaa godhatee waan dhufuuf namoota akkasii biratti jedhamee yaadama. Daa'imni yeroo gadameessa keessatti uumamu kan inni dhiiga argatu haadharraadha. Hiddi dhiigaa haaraa naannoo of kaltiitti uumamuu daa'imaaf dhiiga dhiyeessa. Daa'imni reefuu gadameessa keessatti uumamaa jira. Gadameessa keessatti yeroo uumamu kan ammoo of kaltiin uumame haadharraa dhiiga fuudhee gara daa'imaatti dabarsa. Dubartoota dhibee dhiibbaa dhiigaa qaban yoo ilaalle haalli uumama hidda dhiigaa haaraa suni kan naannoo of kaltiitti uumamu sun kan xiqqoo rakkoo qabudha. Kanaafuu dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa maalirraa dhufa? Hiddi dhiigaa yookaan ujummooleen dhiigaa haaraa naannoo of kaltii yookaan naannoo pilaasentaatti uumaman sun yeroo rakkoo qabaatanidha jechuudha. Ka'umsi dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa kanadha. Rakkoolee ujummoolee dhiigaa yookaan hidda dhiigaa naannoo of kaltii yookaan pilaasentaatti haaraa uumaman sanitti rakkoo qaba jechuudha. Eenyu faatu carraa dhibee kana godhachuu qaba yookaan eenyu faatu carraan isaanii olaanaadha jennee ilaalle dubartiin kamnu namni kamuu carraa dhibee kanaan qabamuu qaba. Dubartiin ulfoofte tokko haa ta'u malee jalqaba ulfa yeroo darbee irratti yoo kan qabdu ta'e haati tokko fakkeenyaaf lammaffaa sadaffaa da'aa jirti taanaan marsaa jalqabaa irratti yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaa qabdi taanaan marsaa itti aanu irrattis wanti kun deebi'ee amala dhufuu qaba jechuudha. Amala deddeebi'uu qaba. Akkasumas immoo durumaan dhiibbaa dhiigaa qabdi kan ta'e silumayyuu osoo hin ulfaaniyyuu giffiitii yookaan dhiibbaa dhiigaa kan qabdu yoo ta'e yookaan haayipertensiivii yoo taate yeroo sana immoo yeroo ulfaa immoo daran dabaluu danda'a wanti kun jechuudha. Akkasumas ulfa jalqabaa yoo ta'e ulfa jalqabaa irra hin jiru taanaan yeroo hedduu ulfa lammaffaa sadaffaa arfaffaa irra hin jiraatu. Ulfa jalqabaa irra jiraannaan garuu yeroo hedduu lammaffaa sadaffaatti deebi'ee dhufuu danda'a. Amala akkasii qaba jechuudha. Inni gara biraan abbaan aaraa yoo ta'e fakkeenyaaf haati tokko nama biraaf mucaa tokko lama godhattee marsaa itti aanutti abbaa manaa jalqabaa irraa adda baatee gara biraatti heerumtee mucaa ulfoofte dhiibbaa dhiigaa godhachuu dandeessa jechuudha. Yeroo hedduu niw paaterniiti jedhaman kun abbaan haaraa yoo ta'e yookaan kan duraanii miti yoo ta'e kanneen akkasii dhiibbaa dhiigaa godhachuu danda'u. Akkasumas umuriin haadhaa 20 gadii fi 35 ol yoo ta'e kanaan dura kaaseen ture kana young maternal age and advanced maternal age kan jedhamu erga waggaan 35 ol ta'e mucaa godhachuu fi osoo waggaan 20 ga'e mucaa godhachuun dhibee adda addaa qaba. Isaan keessaa tokko immoo dhiibbaa dhiigaadha. Ulfaatina qaamaa guddaa kanneen qaban durumaanuu obees kan ta'an ulfaatinni qaamaa isaanii cimaa yoo ta'e ol ka'aa yoo ta'e carraa dhiibbaa dhiigaa godhachuu qabu jechuudha. Akkasumas lakkuu kanneen ulfaa'an kanneen daa'ima tokko garaatti ulfaa'an irra kanneen lakkuu qabantu yeroo hedduu dhiibbaa dhiigaa godhata jechuudha. Haa ta'u malee kanneen kun egaa hundumaa biratti miti. Nama hundumaa biratti hojjetanii yookaan haadholii ulfaa hunda biratti hojjetanii haa ta'u malee akka walii galaatti kanneen kanatu carraa dhibee kanaan qabamuu qaba jechuudha. Waggaa lamaa gaditti yoo ulfaa'an mucaa tokko da'anii osoo waggaa lama guutiin yoo gara biraa ulfaa'an akkasumas immoo mucaa tokko godhatanii osoo gara biraan godhatin waggaa 10 turanii yoo ulfaa'an carraa dhiigaa godhachuun isaanii ol ka'a jechuudha. Akkuma kanaan dura barnoota biraa irratti kaase waggaa lama keessatti ulfaa'uun short interpregnancy intervalidha. Waggaa yeroo gabaabduu keessatti ulfaa'uudha rakkoo mataasaa qaba. Isaan keessaa tokko dhiibbaa dhiigaadha jechuudha. Akkasumas immoo waggaa 5 ol walirraa fageessanii da'uunis dhiibbaa mataasaa qaba. Isaan keessaa tokko dhiibbaa dhiigaadha. Dhibee sukkaaraa kanneen qaban durumaan haati tokko dhibee sukkaaraa qabite carraan yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaa godhachuu ishee ol kaa'aadha jechuudha. Kanneen teknooloojii fayyadamuun ulfaa'an akkuma beekaman yeroo ammaa kana hospitaalota tokko keessatti biyyuma keenyatti illee teknooloojii fayyadamuun kanneen ulfaa'an jiru. Fakkeenyaaf abbaa manaa dhalchuu hin danda'u ta'e teknooloojii adda addaa fayyadamuun akka ulfooftoota dubartoonni akkasii carraa isaan dhiibbaa dhiigaa godhachuu ol kaa'aadha jechuudha. Miidhaa inni fidu maali jennee ilaalle miidhaa pirikilaamshiyaa yookaan dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa dhufu fiduu malu yoom akka jalqabee fi hagam akka ol ka'etu murteessa. Yoom jalqabe dhiibbaan dhiigaa sun torban muraasa jalqabaa keessatti jalqabe moo ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 irlii jalqabe moo dafee jalqabe moo turee jalqabe erga haati da'uu geessee jalqabe
akkasumas immoo ammam ol ka'aadha. Wanti kun baay'ee ol ka'eera moo giddu galeessadha moo salphaadha kan jedhu isatu murteessa jechuudha. Dhiibbaan haadhaaf daa'ima irratti fiduu danda'u. Mee akka waliigalaatti daa'ima irratti maal fida yoo jenne inni jalqabaan guddina mucaa miidhuun qancarummaa fida yookaan intrauterine growth retardation. Guddina daa'imaa yeroo gadameessa haadhaa keessa jiru irratti dhiibbaa mataasaa fiduudhaan akka daa'imni qaamni isaan daballe yookaan akka ulfaatinni qaama daa'imaa gadameessa keessa jiru kan daballe taasisa jechuudha. Sababni isaas daa'imni kan inni dhiiga argatu karaa hidda handhuuraadhaan. Hidda handhuuraa kun immoo haadha biraa dhufa. Inni kun immoo rakkoo qaba jechuudha yeroo kana. Akkasumas egaa daa'imni dhiiga qofatu hin ta'in nyaata illee achiin argata waan ta'eef nyaata gahaa hin arganne taanaan daa'imni ulfaatinni qaama isaan dabalu jechuudha yeroo gadameessa keessa jiru. Inni gara biraan dhiigni gahaa ta'e waan daa'ima bira hin geenyeef egaa waan hedduu uumamuu danda'a. Ulfaatinni qaamaa dabaluu qofa osoo hin ta'in hipooksiyaa mucaan qilleensa dhabuun bokokuu danda'a. Kanneen kana fakkaatan uumamuu danda'u. Akkasumas yeroon osoo hin gahin dhalachuu fi dhibee isa waliin wal qabatu. Dhiibbaan dhiigaa yoo baay'ee ol ka'e qorichaan yookaan dawaadhaan yoo kontirool gochuu dadhabame furmaanni isaa maadhaa inni dhumaan akka isheen deessu gochuudha. Yoo deesse wanti kun hin deebi'ee bada waan ta'eef. Kanaafuu yoo dawaadhaan kontirool gochuu dadhabame hakiimonni maal godhu hakiimonni dhimmi isaa ilaallatu akka isheen osoo yeroo hin gahin akka isheen deessu taasisu. Daa'imni osoo yeroo hin gahin dhalate immoo rakkoo hedduu waliin dhalata jechuudha. Qilleensa sirriitti fudhachuu dadhabuu dhiisuu danda'a. Onnee irratti, garaacha isaa irratti waan hedduun daa'imni yeroo isaan gahin dhalatu komplikeeshinii adda addaa qaba. Kanaaf dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun yeroo ulfaa akka daa'imni yeroo malee dhalatan kanneen godhan keessaa tokkodha jechuudha. Akkasumas yeroon osoo hin gahin of kaltiin bakka qabate gadhiisuu yookaan placental separation jedha. Of kaltiin gadameessa keessa bakka ta'etti qabatee tura. Yeroo ciniinsuu erga daa'imni bahee booddee kan inni achi ka'u gadhiisu jechuudha. Osoo daa'imni garaatiin bahin yoo of kaltiin gadhiise kan placental separation jiraannaan daa'imni dhiiga hin argatiin hafa gidduutti miidhama jechuudha. Haadha irratti dhibee maalii fida? Akkuma sila jenne mataa dhukkubbii garaa ishee irraa dhukkubbii qabaachuu yeroo ilaalan sirriitti wantoonni ifa ta'anitti mul'achuu dhiisu wantoonni kun jiran irra. Dhuma irratti immoo ikilaamshiyaa kan jedhamu fidu of wallaalanii akka gaggabduu ta'e dhibee cimaa keessa galuu danda'u jechuudha. Kun yoo midhaa yoo kontirool hin taane ta'e yoo sirriitti hordoffii gootee ajaja ogeessi jedhuun fudhanne ta'e kun dhufuu danda'a jechuudha. Akkasumas wanti kun sirriitti kontirool hin taane taanaan ija haadhaa irratti illee kalee haadhaa irratti tiruu haadhaa irratti onnee irratti akkasumas qaama haadhaa adda addaa irratti dhiibbaa ciccimaa fiduu danda'a jechuudha. Akkamiin ittisuun danda'ama kan jedhutti immoo yoo dabarre dhibee kana guutummaa guutuutti ittisuun hin danda'amu. Haa ta'u malee hanga ta'e ittisuun ni danda'ama. Dhibbaa dhibbatti hambisuun hin danda'amu garuu hanga ta'e hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Akkamitti yoo jenne jalqaba hordoffii ulfaa taasisuun qoratamuu yeroo yerootti hordoffii taasisuu dabalata. Kanaan dura barnootaan tokko hojjedheen ture. Pirinaataal vaayitaamin kan jedhamu yeroo ulfaa fudhachuu. Pirinaataal vaayitaamin kan jedhamu kun yeroo ulfaa mana yaalaatiin ni ajajama. Ayireenii qabaa, kaalsheemii qabaa, vaayitaaminota adda addaa qabaa. Wanti kun akka haati dhiibbaa dhiigaa hin godhanne yookaan akka piriikilaamshiyaa hin godhanne ni gargaara jechuudha hanga ta'e. Akkasumas ashaboo baay'isuu dhiisuu, sosochii qaamaa taasisuu, ulfaatinni qaamaa akka gaheessa ta'e akka obesiitiin hin jiraanne, ulfaatina hamaa ta'e akka hin qabaanne taasisuu yaaluu qabdi jechuudha haati osoo hin ulfaa'in dura. Akkasumas erga ulfooftee booda. Dabalataan illee yoo dura dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qabdi ta'e osoo hin ulfaa'in dura sirumayyuu diyaabeetikii yoo taate, piriikilaamtikii, haayipertensiivii yoo taate durumaanuu dhibee dhiibbaa dhiigaa fi dhibee sukkaaraa qabaannaan osoo hin ulfaa'in dura wantoota kana sirriitti kontirool gochuu to'annoo jala galchuu qorichaan hordoffii gahaa gochuudhaan ogeessa mariisanii. Sanaa booda ulfaa'anii booda garuu akkaataa ogeessi ajajetti qoricha barbaachisu daawaa barbaachisu sirriitti fudhachuun kontirool gochuun barbaachisaadha jechuudha. Akka dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa ol ka'u kun kanneen kana wajjin wal qabatee hin dhufne. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Kanaaf akka waliigalaatti hordoffii taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo yerootti yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaa ofii lakkaa'amuun barbaachisaadha. Sababni isaas osoo mallattoon agarsiisin dhufuu danda'a waan ta'eef. Akkasumas immoo erga wanti kun dhufee booda hordoffii gahaa gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Galatoomaa.